Akkam jirtu daawwattoota keenya baga birraan isinii bari'ee anis birraa bari'uusaa sababeeffachuudhaan dargaggoota foollee sirban affeerradheenii kan inni jiru kun immoo qophii yeroo bunaa kooti qophiin yeroo bunaa koo torbe kanaas eegaleeti kan inni jiru hanga xumuraatti akkana waliin turtan asumaan san affeera keessumoonni koo baga nagaa dhuftan. Mee sirraan eegala eessaa dhuftanii madda lagaa turtan? Godina Shawaa Kaabaa aanaa Ruskii ganda baaboo keessatti weellisaa Tolasaas yoom jedhama. Yoo weelluu weellista? Mee amma ammaatti weelluu akkam akkamii weellisteetta? Jidda Shootee Geerrara Shawaa Lormaalii. Birraan bari'uunsaa maal fakkaata dargaggeeyyii biratti? Baay'ee bareeda gammachuudha. Birraan bari'uun akkamii dabarsaa jirtu? Qophiidha yoo haala ajaa'ibaatiin hoonigoo bareedumaan samachaa jirra haala bareedan. Hayyee isinillee daawwattoota koo waliin wal bara dabareedhaan maqaa keessan gahee hojii keessanii. Ani Caalumaa Jaalataan jedhama. Kanan dhaladhee guddadhee godina Amboo ganda Ilaba akka jedhamu kan dhaladhe. Anis immoo dheehuma kanan gara weellisummaa kanatti makame. Yaa amma sirba tokkicha hojjedheen jira. Beentee? Eeyyee. Atoo? Tole anis Xiiqoo Dabbabaan jedhama. Godina addaa naannawaa Finfinnee ganda Galaana Arrabsaa keessatti dhaladhee guddadhe. Kanaaf anis sirba sadeen tokko qeenxeen qaba. Akkasumas immoo leenjisaa shubbisaati. Kanaaf isa kanarran turee baga ija fuula leenjista. Eeyyee. Egaa qophiin yeroo bunaa koo anis qophii yeroo bunaa koo irratti kanan sin affeeree fi birraa kana keessa immoo dargaggeeyyiin goobee sirbuu isa malees immoo gammachuu addaatti dhagahama. Kanaaf sana sababeeffachuudhaan sin affeerame birraa maaliin dabarsaa jirtu? Birraa akka naannoo keenyattis akka hiriyoota naannoo keenya jiranittis birraa haala gaariidhaan dabarsaarra. Waan iddootti gaggeeffama yeroo birraa kana waan baay'ee yaadanna. Wanti nuti yaadannu guyyaa sanitti qophaa'u qabaanna. Hiriyootaan irree walitti buunee namoota garee gara biraatiin dhufan lolli adda addaatiree laawwatamu. Gareedhaan? Akka naannootti? Garee san gidduutti akkaataan itti raawwatamu shamarran jaalachuu wal dhungootu jira. Gaafa garee biraatti dhufee shamarran irratti wal lollechaa isaan irratti wal lollu shamarran ani jaaladhee jiru gaafa namni sun dhufee faana ragadee qabee maal jedhu maaliif akka inni faana ragadu yeroo san murteeffanna lolatu jira walirreen burussanii garee gareedhaan baay'inaan sirriitti wal dabaddabuurreen jira isa kanatu faa kan mudachaa jira qophaadhaas taanetu wal eegaa jirra. Waliin sirbi taanaan? Dubartii sana sadura ilaallate jala fudhachaa jira jechaadha. Kanaaf isa gidduuttis immoo akkuma jaalalli jiru gaafa jibbi shamarran san jidduu jiru hedduu ati eeddistuuf irreen jira guyyaa san yoo keechi kee jaalate waan sirbituuf yoo jibbi jiraate immoo shamarran jaaladhe saniin gaafa walitti bu'ee guyyaan kun ga'u sirba kan jaalalaa nu sirbiiti kan jibbaa boodatti deebina jalqaba jaalalaa eegala. Kanaaf sirbi jaalalaa yeroo sirbituufi asammaariyaa muluu asammaariyaa muluu maggaada nyaadha goree mana kee bulu asfaa jennuun goree mana kee bulu. Kanaaf gaafsan kadha dhabbiitu jira ture karaarra deddeemaa turra. Gaafa dhadhabe galgala san waan akkanaa kanas sirbaa fi garuu immoo yoo jibbi jiraate wal lolleefaa jiraanne fakkeesseen eeddisaaf gaafa san ragada uummata kana gidduutti karaa shaggar ba'anii qeerressi dhalee wal qoroxxoma. Magaalleen jedhe malee daalattiin qe'ee keenya soddoma afaa jenneefi akkaataa kanaas magaala malee daalattiin barbaaddan. Magaalleen jedhe malee daalattiin qe'ee keenya soddoma jennee faa wal qeeqanna. Isa kana akkaataa kanaan dabarsine. Sirboonni birraa hedduutu jira gaa. Anis qophiin yeroo bunaa koo gaaffilee garaagaraati kan inni qabu gara gaaffii koottan isin ceesisa. Egaa gaaffiin kun immoo carraa fuudhuudhaan abbaa carraan baasee gaaffii daarikteerri keenya nuu baasee jira waan ta'eef isaan isin gaafachuun itti fufnaa daawwattoonni keenyas qophiin yeroo bunaa keenya akkuma itti fufeetti jira nu daawwadhaan jedha.
Eenyurraa eegala? Ani fudhu Tole. Meeqa? Tokko? Tokko fudhattee? Tapha yeroo birraa dargaggoonni taphatan keessaa sadi nutti himi. tapha yeroo birraa taphata sadi. Tapha yeroo birraa dargaggoonni taphatan keessaa sadi nutti himi. Sadi nutti himtaa jechaadha. Tole kaa inni tokko yeroo birraa kan sirban wayaa birraan tapha jaalata sifan bita fardaaf gaalee jedhu. Inni ittaan immoo lammanni goobinis waamuma birraa keessa jira waan ta'eef. Tapha sirba qofa odoo hin taane birraan kuni wantoota baay'ee fidee dhufa. Mitire? Kanaaf yeroo birraa keessa immoo dargaggoonni taalentii garaagaraa wantoota adda addaatu jira. Deebii keessi hin deebisu yoon sitti immoo deebii keessi jalaa deebisaa jira waan ta'eef tapha yeroo birraa taphatama. Tapha yeroo birraa beekaman dargaggeeyyiin maal taphatu maal godhu yeroo birraa? Yeroo birraa kan taphatan akkuma birraa amma kaase fardaanis hin taphatu. Tokko deeffatteetta. Eeyyan. Dhaggeeffadhaa. Fardaa inni ittaanu qaammidhaas qaammes hin deemu dargaggeessi. Kanaaf yeroo Qaammee deemanii goobee sirbuu? Eeyyan. Fixame sadin jedhe. Lama itti. Kanaaf irreecharra. Ayyee. Amma guutuu sii ta'e deeffatteetta. Tole. Deebisii gadi garagarshii kaayee. Sagal sirba birraa yeroo daamaraan gubatu sirbamu nuuf jedhi. Yeroo daamaraan gubatu. Wal jalaa qabuudhaan jechuu dandeessu. Yeroo daamaraan gubatu sirbi jedhamu maali? Yaa masqalooyee masqaloo gaa nu fayyaa ijoollee. Yaa masqalooyee masqalii hoggaa nu fayyaa ijoollee. Yaa masqalooyee masqaloo gaa nu fayyaa ijoollee. Yaa masqalooyee masqalii hoggaa nu fayyaa ijoollee. Ayyee akkasidha. Akkas jedhama. Tole deeffatteetta. Lakkoofsa meeqa? lakkoofsa ja'adha. Lakkoofsa ja'a jette miti? Lakkoofsa ja'an fudhe. Geerarsa aadaa naannawa atti guddattetti geeraramu sagaleedhaan tokko nuuf jedhi. Geerarsa aadaa naannoo keenyatti jedhamu yeroo birraan baruu fakkeenyaaf geerarsoota hedduutu jiru. Geerarsoota gosa geerarsaa kana keessaa walumaa galatti Oromoon gaafa geeraru tokko jaalala qabu ibsata. Lammaffaa immoo quuqqaa garaasaa keessaa baafata jechaadha. Fakkeenyaaf nama tokko yoo wal dhabde nama tokko jaallattee yoo tararamuu barbaadde miite jechaadha. Haala garaagaraatiin geerara jechaadha. Isaan keessaa geerarsa tokko yoon geeraru adoonni tee golgolaa saawwanni koo galaniiru jirroo koon keessa dabeeoo. Yoo lukkuuni si yaadiste golgoliina nan qajeelam yaada keenchi sadabeeoo. Walee walee yaa walee walee qarree irraa sirbaa anaa waluu yaa waleesse. Kahee si fuudhee sokkoree hunduu sumaaf natti naafaan yaa tokkitti ati deessee jedhanitti jaalala nama sanaaf qaban ibsanii geeraru jechaadha. Ayyee galatoomii sagaleen killee baay'ee miidhaga. Isinillee galatooma. Geerarsa qabda kan dura. Hedduu nan geerara sirboota hedduus nan barreessan ture. Akkasidha. Simiti rabbaan dabaree. Eeyyan. Tokkoon fudhattaa xiqqaa keessa. Gaaffii meeqa? Lama. Lakkoofsa lama. Sirbi ammasitti deebi'eera. Sirba yeroo birraa dargaggeessi shamarran jaalateef sirbuu sagaleen nu dhageechisi. Tole kaa yeroo birraa dargaggeessi shamara jaalatteef yeroo sirbu waa'een baay'ee jedhanii sirbu. Kanaaf sirbi isaatis Yashoolee alam ganaadha yoomtaa fanne ganaadha faayiduun wajjin hin gaafa taphatan
walaa waliyaa bubbee migiraa birraa loon hin eedanii hamaanan dubbiisini hin araaramnaa waan akkasiifaa kana jedhu. Sagalee anu dhageechista sirbicha waan ta'eef walakkaallee ta'uu irraa jechuu qabda. Silaa shagaraan bahaa dammatoo silaa shagaraan bahaa silaa shagaraan bahaa shagaritti koora faniisanii silaa si jalaa rafaa si jalaa ijoollee rafiisanii silaa si jalaa rafaa si jalaa ijoollee rafiisanii ijoollee yaa guddattu shurrubbaa lash goote nannuun gattu ijoollee yaa guddattu shurrubbaa lash goote nannuun gattu. Sinin ga'u. Deebisi. Simfeffan jala. Lola meeqa? Shani. Shani? Guyyaa ayyaana gubaa jala bultii irratti maaltu achitti godhan bakka gubaa sanatti? Maal achitti raawwatu? Gaafa calqabaa dura qophiidhaa iddootti chibboo baafatan hin filatu. Erga filatanii booddeetti laficha gadi qofforuu waan akkoota baala wayii seeraan gurguddisanii hidhanii waan marga wayii fidanii achi godhanii iddoo kanarratti qophii hin qopheeffatu. Erga qopheeffatan isaanii booda akkuma humna isaaniitti guddaadha xiqqaa xiqqaadha hin hidhuu fi sana booddeetti shibboon hin baha. Shibboon gaafa bahisanii sirbillee hin jira ergasii booda itti naanna'anii erga gubanii booda. Insirbuu odoon gubii osoo hin gubin qophiidha. Sana booddeetti akka manaatiin shamarroonni wayiin haadhawwan keenya qincee waan jedhan kana hin qopheeffatu. Warra dhiiraa wanni isaan irraa eegamu chibboo hidhuu isa akkasii kanaan jala bultii ofii qopheeffatu jechuudha. Sana jala bultii irratti yeroo baay'ee yeroo inni gadi bahaniitu yookiin abbooliin namni guddaan jaarsi biyyaa gadi baheetu daamara bakka daamare sanatti namoonni immoo dargaggeeyyiin naannoo sanaa immoo walitti dhufanii waan mukoolii anfaara fa'aa laaftoo fa'aa muka ejersisoo jiraate muka garaagaraa naannoo sanatti argamu kutuudhaan fidanii daamara sanaatti daamaru. Dhiironni yeroo achi daamaranii dubartoonni manaa loowwan qaban yookaan immoo sirna ateetii gaggeeffatanii galgala sana ateetii facaafannaatu jira. Sirna garaagaraatti dubartoonni kan qopheeffatan. Kanaaf akkasi. Carraan xiqqoodha dheensira darbaa jira fakkaata. Bunaan sin biraan gahaa qophiin koo qophii yeroo bunaati waan ta'eef gaaffii keetta sii deebi'a. Lakkoofsa meeqa? Gaaffii lakkoofsa lamaati. Lama. Tole. Hundi keessanuu sukkaara maal dhugdu? Taphadhaa. Lakkoofsa meeqa fudhatte? Lakkoofsa sadii. Lakkoofsa sadii? Buna sii kenneen itti deebi'a. Wayya. Wadaajii dhungachuun maaliifi yeroo kam raawwatama? Wadaajii dhungachuun maaliifi gaaffiidha? Yeroo kam raawwataman gaaffiidha? Nama wadaajii dhungatte sana fuudhuu hin dandeessu jedhama. Yeroonni raawwatu immoo yeroodhuma jala bultii ayyaanaa. Irraa keessa? Yeroo isheen qonni buqqifattu. Yeroo akkasiidha kan isaan dhungatanii fooxaa walitti haguuganii achi alatti wal dhungatu jedhama. Beefatteedha. Galkeessii dhaga'e. Eega. Afur. Lakkoofsa afurii gugsii fardaa yookaan immoo tapha. Fardaa nama dargaggeeyyiin yeroo birraa kana farda gugsuun jira taphachuun jira wantoota garaagaraa jiran ture. Sanarratti maaltu si mudate waan si mudate nutti himi. Jalqabarra garuu farda gugsitee beekta? Gugsitee beeka.
Tole ka gusii fardaa akkuma beekamu yeroo masqalaa kana faadha kan gussamu. Baay'een taphachaa turan illee daa'ummaa irraa kaasee farda tokkoon qaba ture. Kanuma kee moo kan maatii? Kanuma kooti obboleettii kootu naa bite. Fardi sunirreen xiqqaadha xiqquma sanirreen akkasan ture. Waggaa afur yaabbadhe. Waggaa afur kana keessatti ka waan baay'een argaa ture. Mudannoonis nu mudachaa ture. Farda kana ka gustiisan nu dhaqiniin duratti ka gaafumatti dhiyaannu reedii taane qopheessina. Dhaqnee nyaata laachuuf hin jira guyyaa guyyaadhaan iddoo inni bulu qulqulleessinee fi akkasumas ka gaafa achi geenyu wanni nu barbaachisus jira. Uleerreen lafa jala qopheeffannaa gaaliin hin jira. Bakka ka haala isaa ittiin eegnee bareechinee baana farda kana faana nullee hin bareenne. Gaafa achi geenye ka darabeedhaan kaachisna. Cal jenneetti miti kan kaachisnu. Eenyutu akka si reebu eenyuuf akka reebamtu adda baafannee beekna. Namni sun reebu sun kan nama 3-4 ta'uus danda'a. Dura kaayeffattanii kaatu? Kaayeffannee kaana. Gaafa nani gusii kana gaalee qabadhee yaabbadhee kaachisuuf ka'u yaabbadhee nan geerrara. Meeda keessa ofiin geerrara. Namni na reebuu barbaadu sun hin dhufa. Kan miidhuu dhufus quuqqaa walirraa warri qabnu kan warri tanaan duras wal miinas jiraachuu danda'a. Keessa baafata? Eeyyeen. Kanaaf gaafa nan achi bahee geerraru kaannes nafaana namni kaachisuu barbaadu ammuma danda'e 10 ta'e 50 ta'e yoo dhufe yoo baate dhaamte na biraa deebi'aa jechuun hin jiru. Dandeettii kee murteeffattee manaa baate waan ta'eef gaafsan isaanis akkasumatti si faana naanna'anii dhufu. Naanneeffattee eegda akkaataa kamiin akka farda harkaa baafattu. Cal jettee isaan si faana dhufaniidhaaf kaachisoo osoo hin taane karaa laallattee eeyyeen akkaataa kamiin naannessitee gaafa isaan naanna'anii deebi'anii dhufanitti harkaa farda kee baafattee kaachisuun jira. Cal jetteetuma gaafa kaachistus immoo irraa miidhamuunis jira. Of eeggannoodhaan kaachisa farda kana. Faanatti siraatan jettee faanumattu yeroo hojjettu caamma kee kana guutummaan guututti seesistu. Tarii yoo kufte fardi kunirree lafarra si harkisee si miidhuu danda'a. Caamma kee guutummaa seene waan ta'eef caamma kamtu seenee keessa naabaa kan jedhu san ka abbaa kaachisutu beeka. Kanaaf haala saniin kaachisna gaafa kaachistu yoo harkaa baate yoo si bira ge'an amma dandeechu gaalee saniin ofirraa hin qolatta. Rukutamtus yoo dandeeche booddee deeffattumaa gochuun hin danda'u. Waggaa eeggatte? Eeyyeen yookaan waggaadha. Deebi'ee yeroo sanitti nama si rukute san deeffattee reebda. Nyaa deebii jettaan siif deebi'an sin didu waan ta'eef yoo dandeeche akka inni si dheessanitti baafachuu dandeecha yoo dadhabde immoo rukutamtee ofumatti gadditee dhiisudha. Kanaaf mudannoo akkasittu jira. Irraa irreen kuftee cabuun jira. Kuftee beektaa? Guyyaa tokkolleen kufee hin beeku yeroo kaachisu. Tarii manumatti haaduma gaafa bishaan farda baasee galchu faana haaduma irraa kufa. Koodhaadhaan gaafa yaabbadhu allayyuma feerra gaafan kaachise nan eeggadhan kufu leexoo gaafa yaabbadhen irraa kufa. Mudannoo akkasitti kanatu na mudata. Naannoo keenya qe'ee keenya golba wayiiteetu jijjira. Marrirreen akkasuma sirriitti magdee jira. Boolla keessa tarii haaduma walumaan oofee kaachisuun gaafa fardi boolla seenu baalaansiin kee fuulduruma jira waan ta'eef irra darbee faan kufee lafatti irra darbee faa kufuutu jira. Tole mee yeroo farda gogsan kana yeroo gogsii fardaa egaa dargaggeeyyii garagaraa bakkoota adda addaatii dhufaniiti kan isaanii bakka mijataatti walii bahanii walii gogsanii yeroo gogsii kana wal waraanuun jira ulee duubaa walitti darbachuun jira wal ari'uun jira waan ta'eef ulee akkamiiti kan qabatamu moo uleedhuma hundatu qabatama? Gaaffii lama si gaafadha tokkotti si dabala yeroo sana sirbi sirbamu geerarfamu maalidha? Tole ka guyyaa san uleen qabatamu cal jedhameeti miti. Uleen qabatamu guyyaa san gaaf san ittiin reebamu ofiifillee dhaban hiriyaarraa fudhatu achitti. Uleen ka cal jedhameetuma qabamu uleen qallaan jira. Gaafa kaachistu kooticha keessa badee keessa kaachista waan ta'eef nama san uleessiif waraanuu danda'u ulee ulfaatina qaba. Haaduma uluma qallaa lafa kuma lafaa fuutee gaafa ta'e
darbattulleen qilleensumatu naannessa malee nama san biraa seef hin ga'u. Dugda nama sanaallee godhee deebi'eetuma. Dhaawus immoo ulee hubu ulee jabaa qabatu sirriitti bareeffatanii uleen dur goffafaa qaba. Isa sirriitti teebatti naqaniit uleen darbatte sun qilleessa akka naannessinetti akka dhaqee nama sanirra qubatutti ulee furdaasaa bareedaa kibdatii qabu isa qabatu. Ayyee mee maaltu geerarfamaa maaltu sirbamaa yeroo fardeen dargaggeeyyan fuudhanii lafa gugsii deemanii nam tokko ta'anii deemanii wal waamaniiti akka naannoo isaaniitti kan deeman waan ta'eef amma dhaqanii goodaa sana gahanitti immoo waan jedhan qabu waan weellisan qabu waan geerarsan qabu waan ittiin garaa warraasan yookaan waan ittiin jaalala walii ibsatan hedduutu jira waan ta'eef mee sadan keessaniyyuu tokkorraan jedha ati gaafichi siin gaafadhe waan ta'eef baasuufii dandeessa hiriyoonni kee immoo si jalaa qabuu danda'u. Kanaaf ka guyyaa isaanii karaatti irra yeroo deeman geeraranis hin dheechisus gaafa kopha kophaas deeman waluma fukkees gaafa deeman hin dheechisu. Yoo birraan bari'ee farda binna yaa ijoollee. Yoo birraan bari'ee farda binna yaa ijoollee. Akka miitti qabdee. Yoo birra. Akka nama beeku. Yoo birra. Ittiiki waraani. Yoo birra. Cinaa gama ceeku. Yoo birra. Birraan bari'ee farda binna yaa ijoollee. Akkasitti sirbu. Gaafa immoo achi gahan immoo kan geeraranis jiru walittis fardattis hin geeraru. Farda suniif. Kanaaf akkaataa nama fardaan jedhu. Kanaaf geerarsi geeraran farda sooran malee maal abbaa sooruni maal abbaa sooruni gala kooran malee maallaqa kooruni. Waraanamisi hin baafatta gaafa qaniyatis waliin jedhu. Fayyee galatu. Kanaaf kana kan geeraran kammoo akkaatuma jiruun ta'e farda kanatti irreen kan geeraran akka kooran malee maal gala kooruun jechuun immoo oduun dhaqeen galin miidhamuun kootis jira yookaan dabaddabamuun kootis jira waan ta'eef gaafan harkaa bahe sanan kooree boona waan ta'eef harka isaaniitti jedhuun bahe. In koorus. Lafa duwwaatti gaafa asiichee deemtu in kooriin kooreen gaafa asiichee deemtu garuu akkaatatti galte waan nama beektu. sana rukutteetta yoo ta'e waan barbaadu sana galmaan geesseetti yoo ta'e gaafa as deemtu koorii. Dabaree kan keeti. Fayyee torba goobeen gaafa sirbamu mana namaa sirbaa seentee gaafa mana sana seentee goobee erga sirbitee raawwattee manni sun dhiyaana qopheeffate yookaan waan qabuun goobee gaggeessame ture yeroo gaggeessu warri goobee sirbuu seenan sun maal jedhanii eebbisu warra mana sanaatiin. Goobeen dhuftee adureessa koo jabbilee jalaa karra nuu bana. Goobeen dhuftee adureessa koo jabbilee jalaa karra nuu bana. Adureessa koo argee. Adureessa koo argee. Ani waa argee. Mana keetitti argee. Saaxiniin guutuu argee. Adureessa koo argee. Goobeen dhuftee adureessa koo jabbilee jalaa karra nuu bana. Goobeen dhuftee adureessa koo jabbilee jalaa karra nuu bana. Adureessa koo argee. Adaraa seree argee. Adaraa raftuu argee. Adaraa shaggee argee. ati ammattuu argee. Adaraa boonaa argee. ati waa ammattuu argee. adaraa bontuu argee. ati ergattuu argee. goobeen dhuftee adureessa koo jabbilee jalaa karra nuu bana. Goobeen dhuftee adureessa koo jabbilee jalaa karra nuu bana. Kan nu kennee amma migaa Kinnoo amma nagaa. eenoo amma migaa Kinnoo amma nagaa. miqanyaan isaa eessuma jirti Kinnoo azala jirti. dhiita itti jabeessa dhiita itti jabeessa dhiita itti jabeessa warri bullaa akkam naannoo. Ayyee. Daawwattoota keenya qophiin yeroo bunaa keenya akkuma itti fufeetti kan inni jiru egaa qophiin yeroo bunaa koommoo dabariidhaan gaaffii wal gaafatamu lamadha kan inni qabu gaaffii isa jalqabaa wal gaafanneeti kan inni jiru ammoo gara gaaffii lammaffaattan isin ceesisa gaaffiin inni lammaffaa kun immoo carraa fuudhuudhaan namni lama walii deebistu namni tokko immoo hin gaafattu mallattoodhaan walitti argisiistu jechuudha abbaan gaafficha fuudhe tokko namoota hafan lamni
mallattoo abbichi fuudhee itti argisiisu sana kanadha sanadha jedhee walii deebisaa jechuudha. Kanaafiyyuu hanga xumura qophii keenyaatti ammas daawwadhaan affeerraa kooti. Ammas irraa eegalu ati callisiin taphadhu akka isaanii. Ishee xiqqoo. Isa ta'uu duratti dhabiin ta'uu xiqqoo natti fakkaatti dhageen irraa lallaadhaaf. Ayyee. Gaaffiin kun sekendiidha kan inni qabu. Daayirekteerri keenya kunuunsa fuuldura taa'eetu jira waan ta'eef sekendii nu qaba. Daftariiti kan isin wal gaafattanii ati mallattoodhaan waan sana argisiista. Isin lamaan immoo waan sana daftanii jettu jechuudha. Kanaaf eegallati. Shubbisa. Dafa walii deebisaa isaatiin qabdan. Shubbisa. Atoo. Dhiichisa. Dafiti yaal. Ragada. Deeffataniiru? Indeeffanne. Dhiichisa. Ragaduma akkan miila isaa. Akkan argisiisetti ragada wayii shubbisa dhiichisa. Inni himuuf deemta waan ta'eef inni dafaatti deebisa. Goobee. Yaali. Goobee argate. Argate? Argate. Inni isinii eegaleera isinitti bitaan galuudhee yaadama. Mallattoodhaan agarsiista afaaniin dubbachuu hin danda'amu. Agarsiisi. Buna. Margan. Ibsaatti qabsiisu. Mallattoodhaan agarsiista afaaniin dubbachuu hin dandeessu sekendii kee xiqqoodha waan ta'eef dafii mallattoodhaan ibsi isin lamaan immoo dafaa deebisaafi. Kirbiitii. Ibidda damaraatti qabsiisu. Ta'u. Daamara. Argate. Ibsaa dhaabuu. Bishaan dhuguudha. Deebisa yaali. Farsoo dhuguu. Booka dhuguu. Argateera? Argate. Afaaniin dubbatini mallattoodhaan bichaadha kan agarsiistu afaaniin dubbachuu hin danda'amu. Bardaafi dhaabudha. Chibboo dhaabuu. Lakki. Irra deebifisme. Birraa waan ta'u keessa. Abaaboo. Abaaboo argateera abaaboo daraa. Abaaboodha. Ayyee. Dafa deebisaa fi ilaalii nutis. Sini gadeedha. Naan galleena. Irra deebiifne. Iskirra nu deebi. Waan nyaatamu. Marqaa. Argateera. Marqaadha. Marqaan gaafa daamara galgal. Nyaatama miti jedha bultii masqalaa irratti. Fakkeetii. Dafa deebisa yaala. Darbadhe. Wal darbachuu. Dhadhaa dibachuudha. Uffadhe. Nafa dhiqadhe. Ispoortii. Koffiyaan kaawwadhe. Argateera dafa yaala daqiiqa keessa dhumaa jira. Meerra deebi. Sirba deemuu. Karaa deemu. Maaltu ta'e? Seeraan ibsi. Waan mataatti godhatamudha. Dargaggeeyyiin kan godhatan. Koobidha. Jala kana shaashidhachuudha. Fooxaa hidhachuu. Koobii kaawwadhee karaa deemudha. Birraa keessa. Birraa goofaree filachuudha. Goofaree malee hoo. Namni farda yeroo lafa bareedina yeroo deeman yeroo farda ittiin gugsan yeroo cidha garaagaraa deeman sirba adda addaa yeroo deeman maal Daabedha. Argate.
Ayya galatoomaa qophiin yeroo bunaa koo gaaffilee qindeeffate lachuu xumureetii kan inni jiru carraan isiniin kenna xumura kanarratti dargaggeeyyiidha foolleedha goobee jirbuun jira isin bira waan ta'eef yeroon kun immoo yeroo keessan birraadha waan ta'eef wanti jechuu barbaadan jira yoo ta'e jalqabarra siifan kenna lamaan keessanitti dhufuu dandeessu. Dhaamsa dabarsuudha. Tole akkuma beekamu birraa kanarra waan baay'eetu jira. Hiriyoonni keenya nu duuka jirtan baadiyyaas magaalaarraas warri jirtan waa'ee birraa kana yeroo geechan waa fuuldura keechan jiru yaadachuu qabdu. Birraa kana maaltu akka taphatamu maal akka goonu hundumaayyuu kaa duraa duuba yaadachuu qabna dargaggoonni. Kanaaf waa'ee birraa hin dagatinaa sirriitti bareedatii taphadhaayii waan aadaan keenya jiru hundaayyuu hin dagatinaa qophiin masqalaa kanaas immoo sirriitti akka dabarsitan. Waan guutamuu qabu hundaa guuttannee hiriyoonni sirriitti akka dabarsitan isiniin jedha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jedhaan hiriyoota kootiin. Galatooma xalanaa keenya keessanii fi yoo ayyaanni maal barbaada ayyaana barbaada qophii barbaada tokko fakkeenya fi namni gaafa iddoo taphaa dhaqu qiimii kanaan dura walirraa qabullee dagatee garaa ofii gammachuudhaan dhaquu qaba wal gurmeessanii. Aadaa keenya san akka aadaan keenya hin banne aadaa keenya calaqqisuu qabu. Guddaan keenya immoo xiqqaa keenya nu eebbisuu qabu. Maaliif dhaloonni qubee kun keessa'uu aadaa keenya abbootii keenyarraa fudhannee dagaagsuun hanuun dagee mataa keenya waan ta'eef aadaan keenya sun akka hin banne aadaa keenya duukaa sana finnee dhaloota darbutti kennuu qabna. Fixadhee galatoomaa ayyaana gaarii. Uummata Oromoo maraan barri dhuftu kun barra nagaa isiniif haa ta'u barri keessa jirtan kuni walumaa galatti immoo wal qoqqoodinsi kun illee hafee gara fuulduraatti illee waan jiru kana jabeeffatanii otoo wajjin jiraatanii tokkummaa jiru illee hundumaatu jabeeffatanii isa kanan dhaamuuf barbaada. Kan biraa immoo ayyaanni mootii masqalaa jedhamu ayyaanni masqalaa mootii ayyaanotaati jedhama. Isa kanarratti dargaggoonni Oromoo ayyaana kana akka isaan seeraan bareeffatan ayyaana ormaatiin irree warra liqinfaman ayyaana ormaa kanallee irraanfatanii ofitti akka deebi'anii barri bara nagaa isiniif haa ta'u jedha. Carraa kana nuu kennuu keessanitti immoo guddaa galatoomaa isiniin jedha. Galatoomaa isinillee keessummaa kutatanii waan asitti argamtanii. Daawwattoota keenya qophiin yeroo bunaa keenya sababeeffachuudhaan har'a qindeeffanne asuma irratti xumurreeti kan nuti jirru bagaa jala bultii ayyaana ifaan ogubaatiin sin ga'eessaniin jedha. Asumaan qopheessuun hanga xumuraatti kan sammuu waliin ture immoo animeetiif faati ogeessi kaameraa keenya immoo Yuusuf Barqiisaati torban gaarii isiniif haa ta'u.